هاي فرشون فتني مچاون خيشو في دوي سودا مالي سمو في دوي سودا مالي gootummaa ofii hir'isuudha malee maqaa ofii xureessuudha malee maqaa sabaa xureessuudha malee dhiirummaa namaan ida'uu siin ja'a gootummaa namaan ida'uu siin ja'a maarreen farshoo hanfatanii machaa'uun ashiisha dhuganii machaa'uun ያራዳ ንግግር ነው። ሀሳብ አሪፋት ማከነ ነጎታ ያፈርሾ ሀልከን አልከሌንጫ ጉያ ጉያ አካ አዱሬ ፊ በሾ ማከነ ነጎታ ያፈርሾ ሀልከን አልከሌንጫ ጉያ አካ አዱሬ ፊ በሾ Bo garbage dhaggeeffadha akkana san hin jiru yaada machaa'een ummata keenya sirbaan kakaafne dhiiga gannaqaa turre jechuudha. Sammuun qabsaawaan sammuun ummata tokkoon deemu machaawaa ta'uu hin qabu. Yaada machii gaggeessuu hin qabu. Walaloo machii barreessuu hin qabu. lubbuu namaatu harka jira waan ta'eef namoonni yaada machiitiinis deeman yaada machiitiinis qabsaawan yaanni isaanii ka galma ga'u osoo hin taane kan dhiiga saba dhangalaasee boollatti nama galchee karoora seexanaa waan ta'eef kan bilisummaa nama galchu miti. Saba sammuu machaa'een walaloo machiidhaan barreeffame walaloo sakhraanaatiin yaa Oromoo bat khaylafa yaa Oromoo fannootu nu saame yaa Oromoo bat akka hindaaqoodha. Shit gawwaanis yaa Oromoo waan ganaman jennee bara ogaa dhugeenni jeeyina bara yeroo dhugee moodiinatti hin dhukaasu walitti dhukaasa. Yaa Oromoo bat machaa'eeti yaa Oromoo od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 
Yo jala ja khunis media jala. Bakar pasta. Qabsaa'aan Oromoo, artistiin Oromoo disipiliin qabaachuudha qaba. Jalqaba duraa sirbuun dura boonaa ta'uudha qaba. Boonaa ta'uudha qaba. Hiyyoomessa Oromee kabajaa isaa eeguudha qaba. Kabajaa sabni irra kaa'e kabajaa saba kabajamaa eeguudha qaba. Disipiliinni artistii addunyaa kana protocol jalqaba. Moodela waan ta'eefi. Sambooda bifatti deemuuf itti uffatu disipiliin qabaachuu qaba. Sammuun isaa qulqulluu ta'uudha qaba. Kana isinis beeytu jechuu keenya. Marrimaan keessan obboleeyyan keessan gurguddaan marrimaan keenya hidhannee akka bosonutti deemaa isin gurguddifne jechuu keenya.
arraisin ge'uudhaaf machoyne dubartii qabannee hin beeytanii isin artistoonni kana machoyne dubartii kaanii fi kan laaqannee osoo hin taane isuma takkitti fuuneessanii wajjin yoo gargar baanes gargar baaneetuma akka bosonutti isii hojii jiraachuun nuuf ayyamamaan turre. Gaara keessa yaa'a diina keenyatti qabsa'a hidhamaa tumamaa marrimaan keenya osoo garaatti nyaatin biyya arabaatti ijoolleen jirtuu fi biyya alaa warri jiru nu gargaara akkasitti qabsooyne isinii kanaas gurguddifne jechuu keenya mootummaa sanis kuffifne gaafasiis wayyaanee hojjechaa turtanis waan isin dalagaa turtan ni beektan gammadaa turtan akka tasaa nuyi akka bosonatti deemtanis ka godhe nuyi nu qayroo bilisummaa Oromooti akkanuma kaname eenyu nuyi hime ka godhe abbootiin keessanis hidhamaa tumamaa miidhamaatti garaa isaanii hidhatanii affeelama bosonuu ta'a ba'aa baaddachaa kan akka Daawitee Faan Hirphaan faan obbo Zarihuun faan Nuhoo Goobanaa faan Gumaan Tamaan Umar Suleeman faan Muftaar Usmaan faan ana warri ja'aman taffii fi tukaana kana miti waliin nyaachuu malee takkaa waliin nyaatan hin beekan takkaa saba xureessan hin beekan dubbii gabaabaadha farshoo kuuftee sirbii mataan isaa cubbuu ta'e osoo jiru cubbuudhaa bar sirbi haraami haadha manaa osoo manaa qabdanii kabajaa osoo saba biraa qabdanii mana dhugaatii keessatti saba bal'aa kana dura buuneettanii yeroo sirbitan laal tokkummaa mataa walii qabatanii dubartiidhaa wajjin hoggaa ummata duratti dhiyaatan tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa isinuu hami qajeelu Kiristaana Islaamaa nu gargar hin baanu mataa walii qabattee kennetti bar tokkummaa kijibaa tokkummaa walajjeesuuti tokkummaan keessan tokkummaa qabsoo osoo hin taane tokkummaa cubbuu soba keessan dubartii halkan wajjin sagaggaalta yaa sagaggal nyaattuu maqaa sabatti maas maqaa tokkummaa abbaan tokkummaa dhugaa sagaleen isaa akkatti mi'aawu deemiti laal Nuhoo Goobanaati dhahiinsi rukuttaa meeshaa saniitu waan ajaa'ibaati sagaleen sunis waan ajaa'ibaati sagaleen sun nadhiif gammadaa bira taa'amee jaame jaallawwan gurguddaa bira jaalladhiifaa jaal mul'is gadaafa jaal jarrabbaa gadaafa malee kan isin jettan kana miti kijiba isin qawweedha wallooytan jedhuma isin tokkummaa jetti ummata dura hoggaa dhiyatte mataa walii qabatte sagaleen isin bareedu sagalee sobaati ka tokkummaa cubbuu tokkummaa sabaati miti tokkummaa cubbuu mataa walii qabatte tokkummaa jetti sobni keessan irra isin saaxilamtu rasaasa wallooytan jechuu keenya san duraas ijoollee qabsaawwan meeqa rakkiftan isin Abdunaasir Bayaan fa'a soorinaaf fa'a jalin isin diraa jee achittiin isinii dhufe isin rafa astaayetti namas isiniin fixa lafa kana gubbaa sirritti wal na beektan jechuu ana obboleessi keessan kun inni na kaddaara es gubbaa cilaawu waan qabsoo taasisee godhee maraataatti jaameeti san booda sabichi amantii qabaachuu waan qabuuf amantiidhaan dammaquu waan qabuuf amantii kana Sheekh Bakrii faa Sheekh Maamar Rashaafaatutti bade waan ta'eef qabsaa'ota gurguddaatutti qalame waan ta'eef naftanyaadhaan Onesimoos faatutti qalame Qees Guddisaa faatutti fannifame waan ta'eef ijoolleen kiristaanaattis gara amantiitiin uummata akka dammeeffatan uummata keenya amantiidhaan nama amantii qabuutu jaaruu danda'a waan ta'eef nuti asitti ijoolleen muslimaa
dammeessi jirra jechuudha Oromoo Musliimaa amantii isaatiinis bohaarsaa jirra jechuudha keenya saba keenya qabsoodhaanis akka jajjabeessinutti amantii isaatiinis waa hundaan guutamaa sabni kun akka ta'u facaasutti miti ka jirru nutti toleetti miti qabsoodha amantiin inni itti jirru kun inni kun faarfataa jira inni kun maal godhaa jira jechuudha keenya you understand me qabsoodha inni itti jirru seerri qabsoo kana seerri qabsoo akkana akka itti deemu saba amantiinis gad dhaabuudha amantii isaatiin akka burraaqu amantii isaatiin akka faarfatu lakkumdiin kun namuu amantii isaatti mirga waan qabuuf sabni keenya amantii isaatiinis kabajame eenyummaa isaatiinis kabajame kiristaanummaaniis waan kufeef waan miidhameef kiristaanummaa isaatiin kabaje obboleessa isaa akka musliimaa kabaje jiraachuudha ka waaqeffataatis ka musliimaatis amantii isaa kabaje amantii isaatiin burraaqee bilisoomee Allahu Akbar je waan fedhe je utaalee akkuma kiyyaa kanatti bilisoome faarfachuu qaba dhugaan jiru isa kanadha inni ati as garagaltanii rasaasan mana farshoo keessatti yeroo tokko milishaa rukutu ilmaan qabdan haadha manaa qabdan saba bal'aa qabdan waan dhuunfaa keessaniif olloltan gara sabaa as deebisu erga kana gootan Haacaaluu bakka keessanii fida egaa ol gootanis Haacaaluu sisunuma tokko kana godhe jechuudha akkuma ilmaan Yaaqoob obboleessa isaanii ajjeesanii yeeyyiitu nyaatee jaan akkuma ilmaan Yaaqoob obboleessa isaanii ajjeesanii wayyaasaa hoolaa qalanii dhiiga dibanii obboleessa keenya abbaa keenya kun obboleessa keenya yeeyyiitu nurraa nyaatee jaanii bo'an sana obboleessa isaanii boollatti darbanii abjuusaa golgoleessanii yeeyyiitu obboleessa keenya nyaate jaanii bo'an cubbuu bo'an ilmaan Yaaqoob Haacaalus quba qabdu jechuudha namni obboleessa fi obboleessi rasaasa warri kute barbaadu andaalamitti hin dhukaasaa jechuudha barbaadu andaalam kanatti Haacaalatti haa dhukaasu barbaadu ilma Oromootiin wallolla je'ee oduu lamaatu jira barbaadu ilma Oromoo tokkotti rasaasa baafadhee isa kana rukutuudhaaf je'ee ilmuma Oromoo sanumaa rukutta artistiin akkamitti saba isaa rukuta andaalamii fi ni rukuta jaame sunis tokko waan ta'eef yakka kalas ilma Oromoo sunis rukutuun andaalamis rukutamuun rasaasumaa baasuu walumaa galatti hundi sadeen keessanuu yakkamtoota rukutamaanis kanneen rukuta jees eenyumaa keetitti murteessu hundi kee obboleeyyan kiyya waan taateef obboleeyyan gadeedha isiniin jeetin jira shit busheen obboleessa isiniif hin ta'u isiniin jaalladhu maqaa kiyya nan kaasinaa maqaa koo nan kaasinaa nuti asii dadhabneetti dhumna kaan itti wareegnee garaa keenya hidhannee boollatti darbina dhiira meeqa boollatti galchine garaa keenya hidhannee madaa meeqa obsine isin immoo waa meeqa hidhannee amantiidhaan bar onnee keenya qabbaneessuufi bar onnee keenya danfaa boba'aa waan ta'eef akkuma beektan sana yoo qabsoo jalachi deemne onnee keenya boba'aa tasgabbeessu barbaada ummata keenya boollatti yeroo inneeynu onnee keenya boba'aan onneedhaan hin dalagamu wantichi tasgabbii barbaada amantiidhaan of qabbaneessina waaqa keenya faarsine waliif gallamite of qabbaneessu kanaaf kana hojjennaan teeknikaali ummata hedduu leenjii hedduu qabuudha nuti leenjii hedduu barumsaan obboleeyyan keenya akka akkana dubbannu kanaa miti citiin as gubbatiin dubbatamu waa'een keenya gaafa dubbatamutu dhufa kanneen waan nuti itti dafqineetti duunu kana mee isinitti agarsiisu nuti ni jaarra isaan kun nu jalaa dhiigan inni gaafa kaanii otoo maraannee kanatti saba kana qabsoo irra jiru yeroo qabsoo nu bar abiyyi facaasuuf miti bar kanaas akka jirutti badhaadhinas qabanne kaafaa facaasuuf miti abaa facaasuuf miti yeroo qabsaa'u hundi saba Oromootiif qabsaa'uudha waan kan argannees fudhannee
isan argatiniifis biyya keenya eeguuf walumaa galatti kanarratti gargaarsaa akka keenya waan qabnuuf dubbii gabaabaadha. Kanneen immoo rasaasaan ofumaa wal dho'ite jechuu keenya. Maqaa sabaa nyaatte jechuu keenya. Maa akkana nagoota yaa farsoo. Halka kana jii kana qabadhu. Hatatamatti sugutiin isin irraa fuudhamu qaba qawween. Hatatamatti. Hatatamatti. Yakka guddaadha. Safuu guddaadha. Farshoon dhaabbachuu qaba. Artistiin farshoo dhuguu qabu. Yaada farshootiinis walaloon barreeffamuu qabu. Yaada farshootiin ummataaf hin qabsaa'amu. Yaada farshootiin ummata boollatti naquun hin danda'amu. Walaloo farshootiin ummata boollatti naquun hin danda'amu. Sammuu qulqulluu qofatu sabaa qabsaa'uu danda'a. Walaba ta'uu qaba. Otuma farshoo dhuyitee yeroo haa barreessitu ummata duratti dhaabbachuudha qabda. Isin hin beektanii nuti godhaa turre akkas. Godhaa turre. As bahii godhaa turan jiika. Nuti tolee arginee beeknaa. Saree taanee. Waliin baramnee saba keenya dura dhaabbachaa turre. Guutuun Oromoo nu ragaadha miti. Yoo tuyne baaluma keenya kanatti tuyna xiqqoosi. Walitti qabee wal jibbaa ture, wal ajjeesaa ture. Kanaaf maqaa keessan guutuu Oromoo xiqqaa fi guddaa biratti gureetiin jira. Waan tokko yoo baaftee sin dhagahamtu yaada farshoo keetti. Hundi kee. Maqaa sabaa waan xureessitaniif. Maqaan sabaa xuraa'uu mannaa. Maqaan baduu mannaa. Maqaan Oromoo baduu mannaa. Maqaa uummata Oromoo balleessu mannaa. Maqaa qabsoo balleessu mannaa. Lubbuun ilmaan Oromoo duguugamu ta'uu waan ta'eef. Lubbuun keenya baduu ta'uu waan ta'eef. Isin gureetiin jira. Ya shayxaan qurraachi isiniin jeetiin jira. Cifraa shayxaanaa isiniin jeetiin jira. Dubbii gabaabaadha. Baala goota guddis badii isiniin jeetiin jira abbee. Bullshit isiniin jeetiin jira abbee. Shit isiniin jeetiin jira aboo. Kalas. Dhaddacha keenyaan maqaan saba Oromoo. Maqaan qabsoo Oromoo. Isiniin baduu mannaa. Lubbuun keenya baduu wayya waan ta'eef. Gochi isin hojjettan. Eenyu keenyu irratti murteessan. Hundi kee obboleeyyan kee akkanatti boksiidhaan dachisi deebisaa silaas jiraadhe. Hunda kee. Lammaffaa qabrii kootillee irra hin dhaabbatina. Isin jaalladhu. Isin jibbeetiin jira. Hammaan isin jaalladhu ni beektan jechuudha. Hammaan isin walitti qabee isin gurguddisee beekte jechuudha. Lammaffaa argaa ija keessanii barbaadu. Argaa ija keessanii uummata kana duratti isin argaa keessanii barbaadu. Lammaffaa qabrii kan kootu irra akka hin dhaabbanne. Maqaa gosa kana hin kaafne. Anis isin kaasu. Otuuraa caaluu isin gaafadhee. Maagumaa caaluun baasina. Wayyaa gugurraacha kaayyattanii mee hin baane. Jechaan baane. Duuba wal ajjeesuun keessan. Hajaalu ajjeesuudhaan garaagarummaa qaba wal ajjeesuun keessan. Rasaasa walitti baafachuun keessan. Maaltu isinitti tolee isin? Osoo Hajaaluu qabrii keessa ciisu. Farshoo isin baase isin. Isin quubse kanatti. Haadha manaa manatti dhiiftanii jechuu keenya. Nuti dubartii reebaa turre maal? Kana isin barsiifne abbe. Dubbadaka. Kana isin barsiifne jedhama. Abbootiin keenya kana nu barsiisan jechuudha akka yaaddanitti isin. Maalii kun? Dhaggeeffadhu. Otoo nyaanne garatti hin koofeen rasaasa wal gubni jiika. Rasaasa wal quubsine naan jiika. Hiyyeessi amma ofiin beenne. Sooressa farsoo afeera jaan. Kun seera kiristaanummaa keessas. Seera waaqeffata keessas.
Seera musliimaa keessas gochi keessan hin jiru. Seerri keessan seera seexaanaati. Gochi isin raawwattan kun cubbuu seexaanaati. Dubbii gabaabaadha. Qabsoo irraa uguramtanii jirtan. Walaloo tokkollee baasuu irraa uguramtanii jirtan. Gitaan kana barcuma kabajamaa odaa bultumiitu murteesse. Barri kun bara namni rabbii ofii kadhatu. Dubbii gabaabaadha. Namni gara rabbii faarfachuu isaatti garagalee jira. Dubbii gabaabaadha. Bara quraanaa fi hadii isaatti barri. Bara sirbaati miti. Namni garagalee jira gara rabbii isaa. Bara sirbaati miti. Dhiiga kuufne dhiiga. Dhiigaan machoofne waan jirruuf. Sabni kun dhiigaan machaa'ee waan jiruuf. Saba kanatti ba'aa ta'u. Ba'arraan ba'aa saba kana baadhachiisu. Isin halkanii guyyaa dhumarra deemee cubbuun keessan isin galaafate waan ta'eef maqaa kabajamaa barcuma baaleetiin, maqaa kabajamaa barcuma anoleetiin, arsiidhaan, maqaa barcuma gibeetiin, maqaa barcuma kabajamaa iloo baabooraatiin, maqaa barcuma qeeroo kabajamaa wallagga mancaatiin, maqaa kabajamaa shawoof salaalee bareentumaatiin, maqaa kabajamaa barcuma kabajamaa harargeetiin, maqaa kabajamaa barcuma wallootiin, maqaa kabajamaa barcuma gujiif boranaatiin isin uggureetiin jira. Mootummaa rabbiitiin isin dhaamseetiin jira. Ergamaa rabbiitiin isinitti cufeetiin jira. Allahu akbar jechuudhaan mirkanseetiin jira. Kanu mirkanii odaan bultu mirkanse. Odaan bisiliis, odaan roobaatis ni mirkansa. Barcumni hundi waan mirkaneessineef innee isinirratti mirkaneessine. Seera saba Oromoo irratti mirkaneessine. Ragaa amansiisaadhaan evidensiidhaan. Ugguramtanii jirtu. Ugguramtanii jirtu. Namni ol nyaatu sabaaf qabsaa'uu hin danda'u. Machiidhaan eenyumti kee? Hoggansi kamu? Hoggansa waraanaatis ta'e hoggansa kamu? Machiidhaan akka seera waraanaatti adda isaa isa dhoofnee kuffifna. Yoo machaa'e yoo dubartiitti dhiyaate akkasitti guddannee nuti. Dubartiitti yoo dhiyaanne arraa qabsoon jalqabni leenjiin jalqaba qabsoo naamusaa fi adaba. Inni lamaffaa hattummaa fi abshaalumaadha. Qaruutummaa. Adabaa fi naamusa qabsoo jechuun suuraa obbo maxxansuu fi qawwee hidhatanii jaanii sirbuudha miti. Sirbuun maal godha? Sirbuun maal godha? Nuti sirbuun miti bara. Sirbuun miti gochaan sirbaan miti. Sirbaan miti. Gochaan hidhamnee tumamnee reebamnee sareetti taaneeti. Waraana irratti gurguddanneeti. Guyyaa lama bosona seenneeti miti. Hanga ammatti sammuun keenya waraana keessaa bahee nama akka namaa ta'uu dadhabne maraannee yaanaa. Ilmaan Oromootiif rasaasaan rukutamneeti malee ilmaan Oromoo farshoo dhuynee rasaasaan rukunneeti miti. Dubbii gabaabaadha. Kanaaf wal loltanii araaramtan waan walitti buutaniif inni dhukkubsatanii yaalama. Wallabbiin araaramaatu dhufa waa takka araaramummaatu isin gidduutti ta'a rakkoon hin jiru garuu ugguramtanii jirtan. Sabarraa ugguramtanii jirtan. Kalas. Sagalee tokkollee hin qabdan. Afaan tokkollee hin qabdan. Safuufuu. Warra sabaaf hojjetan. Warra mirga isaaniitiif qabsaawan seeraan isaan saniif sagalee gaggaarii walaloo gaggaarii dhaloota barsiisan. Kan farshoodhaan walaloon barreessine. Kan machoine. Yoo luutiyoo farshoo kee dhokattee mana keessatti hin duutu maatii keetii wajjin. Yeroo saba dura dhaabbatte yeroo gartee sabaaf walaloo barreessitee sirbittu sirba qabsoo teettee ilmaan Oromoo farshoodhaan ficcisiisaa turte jechuudha. Farshoodhaan ficcisiisaa turtan jechuudha. Sammuu machaa'een hoogganaa turtan jechuudha. Adda si daawwami waraanni. Machooyitee labsa tokko baaftee qabsoo irratti. Boysin qabsoo bara uummanni. Nama hunda qabsaa jettee sitti nuti. Nun bazabbazin qabsoo sitti himu jirra halkanii guyyaa. Qabsaawwan safaa taatee himi.
Qabsaa'oon yoom suufa uffata yaa'u? Qabsaa'oon yoom yaa'u farshoo dhuga yaa'u? Qabsaa'oon qabrii jira. Kun maraatee deemaa jira. Akkisa namaan galu. Qabsaa Oromoo. Yaa'u ma akkana nagoota yaa farshoo. Halkan akka leencaa guyyaa akka bashoo. Ma akkana nagoota yaa farshoo. Guyyaa akka adurree fi bashoo halkan akka leencaa nagoota jee. Farshoo hanfatanii machaa'uuni. Lal qabsaa'oon akka jiru. Qabsaa'oon Oromoo akka jiru jaal Kadiir Sa'iidii bar. Jaal. Waggaa 17 lole jaal Kadiir Sa'iid. Jaal Kadiir Sa'iid. Jaal Usmaayyoo Muusaat. Maakkana nagoota yaa farshoo. Jeelal. Jaal Usmaayyoo Muusaat. Maakkana nagoota yaa farshoo. Halkan akka leencaa guyyaa akka adurree fi bashoo. Jeelal. Lal qabsaa'ota gurguddaa qawween lole. Sabaaf biyyee gale. Qabsoo nuti kanatti finnee ati farshoodhaan deemtee naaf walloo ititu. Yee! Sanuu diina tondoone walloo iti botu. Boo! Cubbuun Hacaaluu siyaa nyaatu gas yaa waraanu lafeen siin hin ja'u sin abaaru. Kottu gara Rasuul. Sirbi cubbuudha kottu. Kottu gara Rasuul. Sin sirreessa. Jaalattee jibbitees qabriidhaan dhaquun kennu oolu. Ma akkana nagoota yaa farsoo. Halkan akka leencaa guyyaa akka bashoo. Kottaas. Joofi sirba keekechi. Nu qotachi raasuu sirba firraatti dhiifne. Si dhiisi. Ani obboleessa keessan Hacaaluu jecha tokko kan hin dhiise. Sagalee kootiinis uummata kanan fichisiisu jeeti. Time and space yeroo qaba. Leenjii waan qabnuuf waa hunda beekna. Isa baddu baasaa immoo gadooftuun osoo nuti jennu deemtee ergamaa Rabbiitu hite. Osoo nuti asii ijaaraa jirru waa meeqa balleessite. Ofii maraattee teesse. Saba keenya amantiidhaan akka miileensa hin cabne Oromoo Muslimaa xiqqeessite. Dhukkeerraa kaafne. Irraa deebine. Dachatti amilee Muslimaa deebifne. Inni Rabbiitiin ergama Rabbii faarsine sagalee guddaadhaan. Rabbiis faarsine uummata Muslimaattis faarsine. Kiristaaniinis Musliimnis waaqeffataanis nu wajji faarse. Uummatas jajjabeesse uummata obboleeyyan isaanii. Oromoo kanan tuttuqa jechuun. Eenyuuti ijoollee kiristaanaa hogganaan Rabbii faarsu narraa jaallatu. Na beeka waan ta'eef. Ijoollee waaqeffataa ni beeku. Kan Musliimaattis akkasumatti ni beeku. Maal akkana hojjetu ni beeku. Sirrii kan ta'e ni beeku. Kayyoo akka ta'e ni beeku. Amantii isaaniitiin uummata kana ijaaruun kayyoodha waan akka ta'e ni beeku. Dhiira meeqa amantii kanaan akkatti bade ni beeku. Jajjabeeffamuu qabu ni beeku. Eenyumti nu kana dura dhaabbatu miti. Isana deeggaru malee. Akka amantii kana waan balleessee uummata kana qoonni ni beeku. Sabni kun anaaf guddisaa kooti. Kan kiristaanaa guddisaa kooti. Anaaf abbaa kooti. Obboleeyyan kooti. Malee diina koo miti. Anis isaan dhabuu hin danda'u isaanis dhabuu hin danda'an. Obboleeyyan kan kooti. Tiruu kooti. Hidda kooti. Anxannacha miti. Obboleessa koo. Inni waaqeffataatis beeka. Obboleessa ofii namni wallaalan jiru. Amantii kootiin kan burraa kunaaf gammadu. Qabsoo waan sirriitti qabsaa'eef. Akkaan itti ibsadhu waan hin beekuuf. Amantii kootiin akkaan isaan diiguun deemne waan beekaniif. Anis obboleeyyan kan kun diiguu. Nan barsiisa malee waan amantiin kan koo qabu nan barsiisa obboleeyyummaa qaba amantii koo. Amantii kootis kan nama diiguu miti. Yookaan kan namatti keessee nama arrabsu miti. Yookaan kan saba Oromoo diiguuf dhufe miti. Yookaan kan qabsoo Oromoo balleessu miti.
كورمو داف چالتي قبساو مالي كورمو tokkummaa cimsu malee wal jaalachiisu malee kan obboleeyyummaa cimsuudha amantiin koo dhugaan jiru isa kanadha akka malee dhaggeeffadha loqodaan illee saba koo qoodeen beeku yeroon gola keessatti haasa'u loqoda mataa kan kootiin tin qaba afaan oromoo yeroo walii galaa afaan gamtaa waltaa afaan jidduu galaatiin dubbadha akkasitti walii galcha tokko faarsee tokko dhiiseen beeku amantii kan koo freedom ta'eetiin gaggeeffadha kiristaaniinis freedom ta'ee gaggeeffate gammadaadha waanuma hundaanu sabni koo anaa burraa koo yaada juutti namana gara qabsootiinis akkasii kaafaanis adda bilisummaa oromootiis inni kunis badhaadhaniinis hunji isaanii hojiitti jiru hunda dhiigaan finne waan ta'eef eenyumaanoo dhaabaanis amantaanis waa hundaanu saba kiyyatti adda facaasuudhaaf hin deemu yaada walii galchuu irratti hin deema an yaadaan lola malee naman lolu saba koon lolu duunaa wayyaan kiristaanii oromootu qamoorra duunaa wayyaa dhiigaan hin jiraachisee waan ta'eef oromoo waaqeffataatu qamuunis duunaa wayyaa oromoo muslimaatu qamuunis duunaa wayyaa dubbii gabaabadha beekumsaan azaaba seenan himmaas arguu rabbiin uume tokko isaan uume nan beekaan eenyumti kee yoo beeku baatte rabbiin na uume hasi uume tokkicha ta'uu nan beekaan wallaalaa fi beekan tokko miti waan ta'eef ammas yoo ta'e akka ibiddatti narraan gubanneef hin qabsaa jira akka dallansuun rabbii cubbuu nuti hojjennuuf hin dhufneef hin qabsaa jira qabsaa sirriin isa kanadha dhugaan isa kanadha kan waan godhe waan irraa hojjetu san ekiskuuza sirrii dhiyeessuudha ragaa sirrii evidensiidhaan sabaaf dhiyeessuudha kanaafin kana godhe sabni irraa fudhataa jechuudha farsoo maaliif akkaan dhugu yoon hin beekne dhuguun qabu farsoon eega balaa akkanaa fide dhaabuudhaan qabaa jechuudha amma murteessuudha araaramuudha okay seerri mana hidhaa si galcha isin galcha maal fayyadamne maal fayyadamtanis hamma ammatti oromoon isin deeggaruun isa kanaaf jechuudha qalbuma oromootiif illee isa kana ta'eef oromoon baay'ee qaba waan ta'eef idaa isaa mataa keessaniif baattu kan addi bilisummaa oromootis badhaadhinnis kaafaanis hin ajajne sabni oromootis hin ajajne jechuudha balagummaa keessanii isin hundi warri wal nyaatan sun kana booda jirus sirbi cubbuu ta'e osoo jiru wal ajjeesuun lammata cubbuu bira hojii sheexanaati fi hojii sheexanaati ijoollee biraa kan guddanne qabsaa'ota sirrii Abdulaziz faa Abdulaziz Bayaan faa Soonina faa mataa keessa agarra rukuttu waa hedduu akka isaan akka bosonutti adamsitu isin hoo mataa keessan ijoollee jabduu meeqa Farhaan faa ni adamsitu Jamaal faa ni adamsitu Farhaan Sulee faa ni adamsitu Farhaan faa Jamaal faa ijoollee hedduudha kanaaf dammaqi kunis ta'e sanis ta'e araaramatu jira yakka daleedanii jirtanii yakka dhugaa dubbannu inni eenyumaa wayyaman gaafannu kan isinitti mirkaneessaa jiru daddachaa fi seenaadha seenaan anas hin sodaatu daddacha anas hin sodaatu oromoon isinis hin sodaatu yakka kootiif yeroo meeqan adda bayan oromoon maa qaban irra kaasee jira ana guututti sabni kan koo kana maaliif maa qaban irra kaa'ee maa farsiin maa qaban irra kaa'ee ilma sarra maa qaban irra kaa'uu qaba maa qaba kan koo fudhadhee hidhamee ba'uun qaba ka gaafan shamarran arsii kana jee maa qaban irra kaa'ee oromoon hundumaan irra kaa'ee dhukkeen irraa kaasan khalaas mucaa kana howwaatti qe'ee jira Oowwi kun hanqarraa qabbanaa'utti mucaan kun machaa'ee sammuun isaa maraatee jira qabsoo irra ture waan dhiisuus waan haasa'us hin beeku hundi maa qaban irra kaa'e ammaa qaba sabni kiyya waan irra kaa'eef
Hararge garji wal fitu qaban arsi lafaloke Mario je ummata walitti naqee takka waan biraa nama wal najjeesisi. Badii balleessee jira maa qabni narra kaayame jira badii kan kootiif dhiifama gaafachuun qaba sababa kan kootti sabni faca'u hin qabu. Yakka kooti. Yakka fi nama amane caala namni jaalatamu jiru. Maa qaba sabni kiyya narra kaa'uu qaba. Hundi isaanii narra kaayanii tuumamee dhukkee narra kaasanii na bulleessanii. Kan inni fiifuu bullaayatiin bullaayee isinin bullaayeen siin jaa. Har'ammoo muudanii na kaayan. Eenyumti nuna tuquu hin danda'u gaafa siis yoo ta'e. Hamma na ijjittutti malee aangoo kiyya na mulqan. Seenaa kiyya na mulqan hin beekan. Eenyumti kan akka arsii kiyya na jaalatu hin jiru. Kan akka arsii kiyya na jaalatu hin jiru. An biyya asillaa yoriin dhaqee baala yeroo dhaqee suutatti walliftoota jalaa dhoofadhuuti. Ni beeka walliftoonni Oromoo isin beektanii. Maallaqa suutatti as keessa naa kaayan. Bachoo naa fiyan as keessa. Dhoofadhu isaan sirraa harkanii na jaalee akka daa'imatti as keessa naa kaayan. Maallaqa kophatti naa kaayan. Waliin galanii hoggaan gaggeessan hoggaan baalee dhaqee galee. Asallaa hoggaan dhaqee galee. Dubartiin ta warqii naa kennituu jira. As keessa kaayanii na gaggeessan. Na dhungatanii morma kiyya booyanii. Istiilan gammatti. Yeroo hundaa'uwaan. Wallaggiinis akkasi shawaanis akkasi hin beektanis. Takkaa keessummaa hin beeka jimma akkasi. Buna naa kenna. Maal naa kenna maallaqa dhoo isaas keessa naa kaaya. Namni biraa akkasi duraan harkine janii. Ati kun dhoo isaas sii kennine jabaadhu janii. Qabsaa akkaan ta'e ni beeku. Wallaggichi kiyya akkasi. Iloo baaburaa akkasi. Walloo akkasi. Dhoo isuma waa naa kaaya. Harargeen akkasi. Dhoo isa waa naa kaayanii waa naa guduunfanii dhadhaa naa guduunfanii akkasi na gaggeessu. Walumata badii balleessinaan badii balleessiteedha saba Oromootti. Yakka kee fudhachuudha. Dhukkeen irraa kaasan. Maa qaba kan kee hanga si adaban sirraa kaasan. Narraa kaasan jechuudha. Amma sabii gubbaa na kaaya jira jechuudha. Adabbii sabaa fudhachuu qabda. Yeroo oomishni kee dhaabbachuu qabda. Qabsoon ogoo waan namatti kaasuuf waan nama maraachuuf. Yemtee rasaasa fudhattee deemtee rukutuun machiisan si kaasuun lammata qabsoon machii nama dhiigamee argi. Qabsoon mataan isaatu machaa'ee lammata san gubbaan machii biraa machaa'uun qabsaawwan tokko kakkanumatti machaa'uu nu dhibee jira. Machaa'uun dhiigaatu nu dhibee jira. San gubbaan machaa'uu farshoo amaarri nu tolche qamadii keenya baalee keessaa guuree arsii keessaa garbuu keenya guuree baxabbaxeen hoo baasu dhugu kan uummanni keenya beelawaa jiru. Kunuu mataa isaatiif Oromootti rasaasa bituudhaa fi Oromoo galaafachuudha waan ta'eef ani farshuma gartee qamadii uummata kiyya beeleessanii garbuu uummata kiyya arsii beeleessee inni farshoo godhee baxabbaxee amaariin irratti gurguratuun dhuguu qaban. Baddallees ta'e gorgisis maqaatti moggaafate. Harbiiraa sitti moggaafate shiit harbiiraa. Shiit baddallee biiraa. Shiit guddis gorgis biiraa. Shiitanii kan biiraa. Allah Fanta, Allah kanan anan di fidamma. Oromo damma fi anan dada duga Oromo. Farsho duga meku. Bulbula damma duga Oromo. Bulbula damma. Farsho me taka duga. Ada Oromo ti farson. Ada Oromo ti miti farson. Ada Amarat. Ada Fannuti. Sena fedin. Oromo bulbula damma duga. Dada duga Oromo. Abba gadaa kamtu farso duge. Abba gadaa nan dugu male. Akkasuma saditti yoo haasa'in. Abba gadaa farsho duga. Gaaf tokko abbaa gadaa farshoo dhugu tokko harkeetiin dhiitee duraa gannaqe. Abbaa gadaa farshoo dhuguun beeku jeeni. Gujii tana keessatti. Artistoonni hin beeku artistoonni wajji gujii deene. Bugaa godheetiin duraa waliin deene. Farsoon aadaa Oromooti miidhagaa dhuguutu aadaa Oromooti. Farshoo dhuguun aadaa seexaanaati. Jaalattee jibbite. Oromoon bulbula dammaa dada dhuga. Aannan dhuga. Damma dhuga. Kalas aannan dhuga. Qamadii isaa baddallee biiraatti godhanii garbuu isaa baddallee biiraatti godhanii amaara gartee gabbisuudhaaf nafxanyaa gabbisuuf hin dhugu. Faannoo. Gorgis biiraa minaamin biiraa.
shit uzo minamin jin shit nasira beti samu macha enoromo ganudis de marara mimma de marara ma arar sabo jolle de marara minura de marara mi angaru kabriti je gubanda badina anu nolal rabbi ki jam farsa jirameti allah akbar inje cha jirami dubbi keeysan jiru dhimma keessa yoo ta'e bakka nan jiru kana gammachuu guddaa qabaas kotta gadaan gadaa kana akkana utaalaa ooltan waraabeessi osoo raqa nyaatuutti bari'e dirree keessa olii gaffiiga waan ta'eef dirree keessa osoo raqa nyaattanii isin bari'e waan ta'eef dubartiin zamana kana nama rabbi faarsuu jaalatti خلاص nama rasuli salawata buusu jaalatti rabbuma tonne isaanii kana godhe numan galleef numan dhageenye takka takkeen duraan jirtuu miidiyaa kanarraa hunoo garagaltee jirti dalagatte خلاص rabbii fiitiin alhamdulillah jette mana isaa galee dalagate yaa rabbii kiyya ilmaan kiyya wajjin kan qabnes jaartii tiyya gaarii naa kenni jee nyaatee dhuge gammadee hojii isaa nagaan hojjetate namuu soora isa ta'uuf lafaa kee safaataa godhuufi miti farshootti hin dhugu waan qabu guduunfachuutti jira amma namni dubartii maallaqa namaa kennitu sin jirtu amma rabbii si zakkartee waan si guduunfattee sooressa ta'uudhaaf akka saaraafaa faabrikaa banachuuf biyya sitti namni ni dammaqa rabbi nama dammeessa nutis wanni itti jirru kanuma kadhiiraattis maallaqa isaa dalagatee jaalallee isaatiif jaalallee gaarii ta'ee qaadimaa gartee fuudhuuf taa'u isiinis kan itti heerumuuf teessuuf gaarii taatee dalagattee waan qabdu guduunfatanii walitti fidatanii waa gabbanachuu irra jiru kaayyoo irra jiru ijoolleen yeroo sirbaan qabnummaa obboleeyyan barsiifachaa jira yaa'oo rabbii fi galata galfatanii rabbii fi faarsanii nu wajjin rabbii fiitiif sagadanii alhamdulillah jedhanii jireenya gammachuu rafanii eerfoonaan dhaggeeffatanii sammaa kaayyatanii quraanaa fi hadiisa dhaggeeffatanii gammadanii osoo qabrittis maaltu naaf hataayyaan osoo duniyaanis rabbiin dalansuun abbi fidaayyaan babbareedanii nurri irraa ife safuu fi eeggatanii kabajaa ofii eeggatanii isliip godhanii gara hojii fi ka'utti jireenya karoora qabu jiraachaa jiran jechuudha. Yeroo mana farshoo keessaa wal fixan yeroo sirba mana farshootiin utaalan hin qaban gadaan isaa dabree jira. Gaafa nan dubbii jijjiirame abbaan sirbaa anaa bare ka duraanis isin fidee anaame qulfii isin keessaa fuudheetiin jira cufeetiin jira rabbiitu cufinaan jee gar tokko gurri namaa duudhaadha. لا لي هنا والله بلبي فكرنا تمو دم يجيكوا وقتي كو كيسي يغو في بردر تمامي دم ذكري ده كيفد إكا غدا ورا نور الرايف تبيغا بابا دم عرارا ميسا كان راكنا في وبلي يولي تلارما كان دوكم ساتي ربي أفايسو أولا نمو شبودا وني دلقا ميسنون درت توكو توكو رتي مرتيس عندولا ميستالاني سبلي ساقيا dhiira dubartiin ajjeeftu hin ta'in dhiira oromoo dubartii fite dubartii mana keetii tiitoo jiraadhu jaartii teetii wajjin biligaa beeraa jalatti hin du'in biligaa dubartii jalatti hin du'in yoo qabsoo barbaaddee loluu barbaadde bosona seeni yookaan faannoodhaan deem loluu biyyi wajjin hoomaa ittisa waraana biyyatti makamii yookaan nagayan dai kafa otaiti joar jala hiriri tisi sadatani kanamati diente joar jala nirir nagayan abisi jala nirir fano loluf marro jala nirir biya tiksuf enyu jala kairir tanim beko antef barmilo sorru kutamin iyu zero lakois zero gadi yachu vacuum qilleensi seen ifni seen dukkana jechuudha dark negative psychology is not bright yaada machiitiin eenyumaa dargaggu kamiyyuu isin uggurree jira fuura keessan ugguramee jira isinii rabbiitiin eenyumti kee gadaan gadaa quraanaa fi hadiisaati
akka amantii birattis farfachaa jiru. Kalas fitadeera. Inni dhukkubsate haa yaalamu. Inni rukutee immoo haa tasgabbaa'u. Walloluun araaramuudhaattu fixa. Haasaa biraa gamaa gamana miidiyaa kanarraa sanatti na ofiin maal maaliyyoo fixadheetiin jira. Haasoo sirrii asirra isinii kaayetiin jira.